Ayyaana Qillee bara 2015 kan guyyaa boru kabajamu ilaalchisuudhaan magaalaa Finfinnee keessa naanna'uudhaan iddoo gabaa adda addaa keessatti bittaaf gurgurtaan ayyaanicha ilaalchisuudhaan gaggeeffamaa jiru maal fakkaata kan jedhu ilaallee turre. Namoonni sagaleen Ameerikaa gabaa keessatti arge haasofsiisee haala gabaa fi kabaja ayyaana Qillee irratti yaada isaanii ibsanii jiru. Shimallis Tabsaay barreen gaddaarra barana wayya. Wandundumtu barana wayya. Lukkuun duraan birri 1,000 nan bitee amma 700 nan bitee haalli jireenyaa gaarii kana fakkaata. Gabaan garanaa taragaagee mootummaan aragaagee zayitis baay'ee galee isas birri 500 fasaashin birri 1,000 lakki wandundumtu barreen gaddaarra barana wayya. Wandundumtu Tasfaayee Tasammaa aanaa daltuuttan dhaladhee amma ani daldala kanan daldalu qaaraa shunkurtii asitti shoolaa kanatti akka faffalaa jira. Shoolaatti gizee akka faffallu kan duraarii nageenya waan jiruuf waa'ee nageenyaa kana bakka hundaa mi'a galchuu irratti akka shaggaatti akka dansaatti galchaa jirra. Kunis uummataafis qaaraa kana shunkurtii kana akka duraanii haphinni hin jiru sirriitti gara galchinee gurguraa jirra jechaadha. Amma shunkurtiin illee akka duraanirraa amma qannaashee qaba. Nu 23-24 gurgura. Naggaadeen immoo nurraa fudhate immoo 27-8 gurgura. Kanarra jira. Ayyaanni kunis immoo ayyaana guddaa. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa ayyaana Qillee bara kanaa akkamiin kabajuuf jiru? Haalli bittaaf gurgurtaa dhiyeessiin oomishaalee miirri kabaja ayyaana kanaa maal fakkaata kan jedhu irratti bilbilaan sagaleen Ameerikaa dubbiseera. Maqaan koo Tolasaa Dhufeeraan jedhama. Kaaba Shawaa Aanaa Ayyaa Gullallee Qarree Tokkeen jiraadha. Kana dura naannoo kanatti ayyaana Qillee kabajuun baay'eedhuma leelloodhaan eegama. Abdiidhaan ayyaana eegamu ture. Dhibba kana garuu dhibaabee dhumtii ayyaana naannoo kanatti waan ayyaana jiruun fakkaatu. Namni bakkeen ayyaana fakkaatu jiraate magaalaa takkitti aanaa kana magaalaa Sittaar kan jedhamtu gabaan iddoo sana qofa jirti. Kanarraa kanas gandoonni naannoo nan jiraadhu kun naannoo gara Sulula Laga Maguritti gad jira gandoota 5. Gandi kun erga gabaa dhabee amma waggaa bira darbee jira naannoo waggaaf ji'a 2ti. Sanaaf midhaanuu bakka itti daakkatan hin jiru. Namni baay'een midhaan dheedhii kana fuuna kaayiidhaan akkasuma jiraata malee waa'een ayyaanaa hafeera beektee. Garuu kolfabbiidha namni akka ayyaana teenuma jira garuu gaddumaani waan gabaallee geggeeffatee gabaa dhaqee yookaan horii gurguratee yookaan midhaan gurguratee sun hafeera beektee. Maqaan koo Faayisaan Tashaalee jedhama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuruu Gandaa Gamsaadha. Rakkina guddaa keessa jira. Rakkina amma kana hin jedhamne keessa jira. Rakkina harkaan daakanii nyaachuu konkolaataan hin jiru. Dhiyeessiin wanti adda addaa suuqiirraa wanti bitamu zayitiin hin jiru. Dhiyeessiin tokkollee hin jiru. Wanti magaalarraa bitamu waan qullubbiin hin jiru. Obsoon dhaabbateera. Dhiyeessiin waan tokkitti galaa hin jiru argamaas hin jiru. Wanti tokko jiraa hin jiru. Uummata biratti uummanni wanta kabajatu hin qabu. Waan gurguratu hin qabu. Baankiidha waan baafatee harkatti qabatu hin qabu. Bittaa gurgurtaan hin jiru. Wal geeddarumsatu jira. Fakkeenyaaf inni midhaan qabu sandaaqoo qabutti geeddarata. Xaafiin amma kumtaalli tokko haga 5,500dha kan inni gurguramaa jiru. Kiiloon 100 5,500 5,600 gurgura qotee bulaan. Sababa baankiin hin jirre sababa maallaqni hin jirre. Boqqolloo 800 haga 1,000tti kan isaan gurguraa jiranii gabaan hin jiru. Dhiyeessiin adda addaa hin jiru. Waan jiru hin jiru. Maqaan kiyya Duumessaa Qondaaleen jedhama. Kanan jiraattu magaalaa Amboo ganda Duwwaa keessa. Keessumaa guyyaa kaleessaa gabaanii baay'ee ho'aa fi haala namatti toluudha kan inni nagadamaa oole. Kan bitus kan gurgurus guyyaa kaleessaa kan baay'ee miira ho'aatiin raawwachaa oolanii kan gabaan ayyaanaa baay'ee guddaa fi baay'ee ho'aa ture kaleessa guyyaa kaleessaa. Har'allee akkuma sana namoonni karaarraa baay'ee yaabbatanii walirraa bitaa walitti gurguraa oolaniiru. Gabaa Amboo baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee miira ho'aatiin kan gurguramaa jirudha jechuudha. Warri baadiyyaa baay'inaan haa ta'uyyuu haa baatu malee ijoollee fi dubartoonni baay'inaan keessumaa fi manguddoowwan garaagaraa dhufan yeroo abbootiin gurguddaa baadiyyaa fagoorraa dhufus haa baatan malee naannoo Amboo warra jiraattonni magaalaa Amboo yookaan naannoo Amboo dhufanii gurguratanii bitatanii. Namoonni Finfinneetti dubbisne ayyaanni Qillee guyyaa boru kabajamu. Gama kaaba Itoophiyaa keessatti nagaan erga bu'ee booda kan kabajamu ta'uunsaa adda taasisaa jechuun ayyaanonni itti aananis akka miira gammachuu guutuutiin kabajamaniif kallattii lixaatiin rakkoon nageenyaa jiru furamee nagaan bu'uu qabaa jechuun ibsani. Nageenyi barbaachisaadha. Nageenyi uummataafis hundaafis barbaachisaadha. Gara biraatiif ayyaanni kabajamu ximqanni jira fuulduratti. Ayyaanni kun immoo guutuu kan ta'u naannoo Wallaggaa kana keessatti mootummaan akka nageenyi dhufu tattaaffina guddaa godhe ayyaana kana uummanni nagaan waraana malee waa tokko malee akka tattaafatee kan hojjetu hojjetee
akka jiraatu gochuudhaaf mootummaan tarkaanfii guddaa gochuu qabaa jedha. Akka dhalataa Oromoo tokkootti akka dhalataa biyya kanaatti nageenyi wanta hundumaa fi wanta hundaa fi nageenyi murteessaadha. Wanta hundumaa odoo inni kaabatti kunis gara Oromiyaatti odoo bu'ee akka dhalataa Oromoo sadiitti nan hawwa. Armeen Oromoo ammas bu'aatu murtii Oromiyaa rakkoo keessatti odoonis gara xumuramee akka gaara kiyyaatti ani gaarii ture. Haati kiyyaas asumartee abbaa kiyyaas ol fidee asumartee waanuma nageenya kanaaf ol fidee abbaan kiyyaallee asumartee haati ga'uuna bukkeerti. Haalli nageenya Oromiyaa keessa rakkoo jira. Oduma rabbiin taraara buusee gaarii dheeree ta'uu dandeessaa. Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed karaa toora marsariitii hawaasummaa isaanii ayyaana qillee bara 2015 ilaalsuun ergaa baga geessanii kan dabarsan yoo ta'u, Itoophiyaanonni seenaa dhaloota kanarraa barumsa hedduu barachuun Itoophiyaa borii fooyyessuudhaaf fayyadamtoota ta'uu jechuun ibsani. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.